Kabenya uumama harabbiin nuuf kennee tokko keessa isaa kan jiru kunuunsa habbatee manca'ee dabaa bakka buusa. Kabenya uumama harabbiin nuuf kennee tokko keessa isaa kan jiru kunuunsa habbatee manca'ee dabaa bakka buusa. Laggeen sululanii hidhaa keessa laggeen sululanii hidhaa keessa abaduu balleessa biyya teenya keessa faalama qilleessa abaduu balleessa biyya teenya keessa faalama qilleessa haa kunuunsinu bosona haa kunuunsinu haa kunuunsinu bosona haa kunuunsinu haa kunuunsinu bosona haa kunuunsinu Oromiyaa teenya amisoomsinu Oromiyaa teenya amisoomsinu naannoodhaa kun irratti nu ijaareet bu'aa isaa waan kanaa waan qabu akka haalaan bu'aa keessa gabbuunee bu'aa isaa asirratti irra nu ijaaree boollata na qonnee qarshii lamaan qonnee bakka boolla kana irratti biqiltuu tana dhaabnee dhaabbii fi qotaaqotti illee naxaa godhaa dhaabbii oftii wanniidhaan godhaa asirra ijaaramne jechuudha. Asirra ijaaramneeti lafti tun duraan duwwaa waa takka hin dhaltu lafti isii jala duwwaa waa takka itti midhaan illee hin dhaltu jechuudha. Eega dhaabbanni kunirra dhaabbatee biqiltuu kana irra dhaabne booda bishaan jalaa gadillee maddi jalaa nuufillee maddi furdachaa wanni ta'e amma lammaffaa laftillee irraa gadiin duraan waa takka hin dhalle lamada duraan ka kintaal takka duulaa gara kintaala 5 kana nu dhalaa irte jechuudha. Akka gaariitti bosonaa'ee bareedee gaarri kun akka duraan osoo laalte duraan gaaraa mujamu jechuudha. Duraan maal bu'aa isii waa takka beekumsa wallaalaaf muka irra jiru bilaashitti balleessinee finne jechuudha bu'aa isaa. Saniifuu dhaabbanni kun haalaan ammasiin kama kuulee kan irra godhu uummata asii kana irratti illee nu biteet lukkuu nu bitee gaagura ammayyaa hunda irratti nu bitee saniin bu'aa isii garsiisaa jirre jechuudha. Lafti kun duraan duwwaa ture waa takka hin qabu bakka waa takka citaas hin magarsu biqiltuun tokko irra jiru ka duraan irra jiru irraa ciramee dhumuudhaan amma san booda immoo waa'ee bulchiinsa naannoo aanaa gammachiisii wal qabatee asirratti biqiltuu kana nu dhaabsisee boolla nu qochisiisee humna namaatillee qarshii boolla irratti qarshii 2 nuuf kafalee achirraa tajaajilaa turre as geenye saniifuu ammaanta nu gaarri kun akkana fakkaataa magariisa biqiltuudhaan uwwifamee jira ammallee karaa fuulduraatti illee haalaan fayyadama guddaa nuufillee bu'aa gaarii nuuf kanna jennee abdannee waan jirruuf ammallee nu citaa looniitiif kanallee as keessa hammannee gannaan gafee nu nyaachifannee bonallee akka gaariitti horiin hidhamee bakka waan nyaatuuf lafaatii tokko malee manuma jalaa ol deemnee hammannee mana bira kuusannee mana bira bonaas luqqifannee nyaachifataadha waan jiruuf haalaan bu'aa guddaa gaaraa kanarraa harkataa jirra karaa fuulduraatti illee akkasitti irraa harkannaa jennee waan yaannuuf akkasitti itti jira jechuudha. Kan facaafne haamu rooban harkifanna faalamaa qilleensa bosonaan ittifna. Kan facaafne haamu rooban harkifanna uumamni jiraachuu dirqama bosonaa balleessu maalumaa yaa namaa harka baatee dhaabu yeroon isaa hamaa uumamni jiraachuu dirqama bosonaa balleessu maalumaa yaa namaa harka baatee dhaabu yeroon isaa hamaa. Yeroo bonaa qoonqoo teenya waa takka addunyaaf hin agarru jechuudha. Amma qoonqoo isii bu'aa agarree horii ittiin gabbifataa citaa kan amma nu dhalee margi kun tuulaan amma kun kana fakkaatu kun na duubaa kun kanarra guddaa jira beektee tuulaan kanaa jira jechuudha. Horii irraatti fayyadamnee horii gagabbifataa sangaa duraawwanniidha sangaa 100,000 waa gurguraa jira jechuudha qotee bulaan naannoo kana. Mee kanaaf gara fuulduratti gaabbummaan qabannee gaa kana bakkaan geenye dhaloota boodaatiif nuufillee ta'u dhaloota boodaatiif jiraachisuudha qabna. Haa kunuunsinu bosona haa kunuunsinu haa kunuunsinu bosona haa kunuunsinu haa kunuunsinu bosona haa kunuunsinu
Oromiyaa teenyaa haa misoomsinu. Oromiyaa teenyaa haa misoomsinu. Lafa duwwaa turte amma achi booda bara 2011 muyni kun dhaabbatu amma ergasii as amatuma afran irratti muyni kun guddatee ganage. Kanaafuu hojii tana manni horiyettee kana eega dhufee ni booda nutis deeggarsa karaa adda addaatti asiin to'atuudhaan eeguudhaan kanaaf halkanii fi guyyaa bira dhaabbanne amma darajaa tanaan geenye. Kanaafuu wannummaan hayyummaan teenyaa lafa muyni irraa dhume kana deebisuudhaaf akka immoo lafa muyni irraa dhume sana deebi'amee uffifamuu danda'u amma hono garree jira. Hojiinis ni garree jira. Gaarri muyni irraa dhume deebi'ee bosonatti ni deebi'aa jennee uummanni amma abdatee jira. Lafti muyni irraa dhume deebi'ee mukaan uffifamee ni deebi'a. Uummanni abdatee amma eegumsaaf yoon irrallee waa takka uummanni amma wardiyyaatti ta'ee gaara eeggatee jira. Haa kunuunsinu bosona haa kunuunsinu. Haa kunuunsinu bosona haa kunuunsinu. Haa kunuunsinu bosona haa kunuunsinu. Oromiyaa teenyaa haa misoomsinu. Oromiyaa teenyaa haa misoomsinu. Fuula duratti tuttuqaarraa bilisa goone waan kana bakkaan ga'uudhaaf qophiidhas. Nutis qophiidhaaf hawaasnillee akkasumatti mariidhaan. Sagantaa Red Plus kun akka aanaa keenyatti bara 2010tti kan aanaa keenya dhufe. Yeroo ammaa kanatti immoo araddoota bosona misoomsuu irratti keessattuu bosona haaraa hundeessuu wal qabate araddaa 13 irratti hojiilee akka ammaan tana agarraa jiru kana bal'inaan kan hojjechaa jiru ta'uu isaati jechuudha. Haa ta'u garuu araddaan dingatee fi araddaa abdii guddinaa guyyaa har'aa daawwanne kun immoo araddoota qabnu keessaa araddaa hojii gaariin kunuunsa biqiltuutiin dhaabbiidhaan eegumsaan maanajimentii isaa guututti wareegama bal'aa irra kafalanii uummanni illee mariisifamee itti amananii hojiin kun hojjetamuu hin danda'amne jechuudha. Bara 2010 dura lafti amma irra deemaa agarre kun guututti lafa qonnaa ture. Lafa qonnaa ture uummanni mariisifamee itti amanamee gaarri kun biqiltuu uwwifamuu qaba waan jirusan uummanni ejjennoo irratti waan qabatameef hojiin kun har'a hojjetamee sadarkaa gaarii kana ga'ee. Leecalloo hawaasa keenyaa cimsuu keessatti hojii bal'aan hojjetamee jira. Re'ee 700 ol bitamee jira erga sagantichi kun dhufe. Gaagura 85 ol qonnaan bulaadhaa bitamee qonnaan bulaan kanniisatti galfatee irra fayyadamaa jira. Soolaara 93 ol bitamee qonnaan bulaa raabsamee jira. Lukkuu 800 ol bitamee qonnaan bulaadhaa raabsamee jira. Kuni carraa gara saganticha kanaatiin argamee fi fayyadamummaa uummataa mirkaneessuu keessatti immoo wanti bal'aan gara saganticha kanarraa argame waan ta'eef uummanni naannoo kanaa caasaan naannoo kanaa sagantaa kana immoo akkuma jabeessee asiin ga'e jabaatee ofirra qabee gara fuuldurattis marsaa lammaffaa keessatti hojii marsaa tokkoffaa hojjenne kana caala immoo akkaataa irraa itti fayyadamuu danda'u gochuu qabnaa. Bakki kun hundi asiin achi darbee abdii guddinaa oliin bilookii olii turran ga'in deebine abdii guddinaa 2011 biqiltuu dhaabbatedha jechuudha. Ammas 2012 2013 itti fufee tartiibumaan gaarri gara oliitii amma laalaa turre ni jira. 2014 illee kan ammaa kaafamaa jiru tubiran ga'in gaarraa geenyee deebine sun ni jira jechuudha. Kanaaf biqiltuun kun sirriitti akkasitti kunuunfamee akka inni akkasitti mul'atuuf ga'ee nu hojjennee fi ga'ee qaamni aanaa hojjete duwwaatu hin taane ga'een hawaasa araddoota kanaallee guddaadha jechuudha. Guyyaatti qilleensa gubataa toonii gurguddaa ol gadhiisaa oolan biyyoota ganaa guddachaa jiran akka keenyaa kanaaf kaasaa kaffaluu akka qaban sababa bosona keenyaatiif waliigalteen uumamee waan jiruuf yeroo darbellee yoo miidiyaa hordofaa turtan ta'e Gibsi irratti wal ga'iin geggeeffamaa ture waa'ee kanaa ammallee dabalataan nu deeggaruu akka qaban Xaqilaa Ministeeriin keenya gaafachaa ture jechuudha biyyoota biraa kana. Kanaaf kun immoo waliigalteen uumamee bakka tokko tokkotti Oromiyaa keessatti illee kan akka Gaara Baaleetti kan akka kun bosona Yaayyoofaatti illee
tilmaamamee kaarbooniin kun kaffaltiin raawwatamuudhaaf iddootti kaffaltiin jalqabee jira, iddootti immoo kaffaltiin raawwatamuudhaaf adeemsarra gahamee jira jechuudha. Kan keenya hektaarri amma nun asitti isinitti haasofnu kun tilmaama sana keessa jira jechuudha. Gaafa akka Oromiyaatti kaffalamuun akka aanaa gammachiisitti akka godina Harargee lixaatti gaafa dhufu aanaa gammachiisiif hin dhufa. Bosonni keessan kun gahii guddaa birrii guddaa isin harkisiifaa jechuudha. Doolaara nu fidaa jechuudha. Hakunuusinu bosona hakunuusinu hakunuusinu bosona hakunuusinu hakunuusinu bosona hakunuusinu Oromiyaa tinya hamisoomsinu Oromiyaa tinya hamisoomsinu.